Siifan Wayyee. maal hojjechaa jirta? Ani buna danfisaa jira. Buna. Eeyyee. Offe. Dadhabnee dhumnee har'a gammachuu kiyyaaf baganas geessaa'ee jechaadha. Karaarra banneet jooraa oolle makii. Yoo famire mataan inni asiru asitti darbee inni asiru. Amma laal sisteriin kiyya ollaa waamudhatte ho'ette. Ollaa waamudhatte amma mishiinsitan immoo buna akaa'een. Buna akaa'ee jirti laanyuu ishii kana marsii jedhama. Marsii habarra mucaa kashiiti. Innaa manni ishii immoo fataan jette bareedduu wayiiti. Intalli biyya Arabaa turte jechaadha dura. Biyya Arabaa turte. Waggaa baay'ee biyya Arabaa turte obboleettuma kiyya jechaadha. Innaa manni ishii xiqqishuudha malee baay'ee bareedduudha. Xiqqishuudha garuu haa ta'u baay'ee manni xiqqoon bareedduudha. Xeenee illee nu hambistee nu eegde jaran. Keenya guddaadha dhiinan keessa gaa. Magaalaa keessa waan ta'eef baay'ee bareedaadha. Bakki kun maal jedhama? Sangoota moo maal jedhama? Sangoota jedhama jechaadha. Sangoota jedhama. Daawwattoota namatti Eeyyo. Daawwattoota ittiin dafi dafi maaloo simboon gallaa buna dhunnee gallaa dafi itti nu akaa. Shinii ishee bareedduu dhugaa. Eenyu ergabootii lama inata tokko qabdi yoo dubara Arabaa naa biteette laal bareedduudha tunillee shamarran biyya Arabaatu bitee. Inni kunis ergabootii isaa mastaawutiiti garuu of eeggannoo barbaachisa. Of eeggannoo yoo qabatan malee baay'een cabachaadha. Inni immoo maankaa keessa naqattu. Bunni gubatee dafi. Wii. Waxaa gabbaa goote kaati buna. Dhumnaan naannoo hordoftoota keenya seera nakaa'u biiffee ishiillee bareeda. Ara bareedduudha biiffee ishiitu meeshaa bareedduu keessa naqatteerti meeshaallee. Meeshaa. Bareedduu qabdi dhugaa. Ara fataan jedhedha. Meeshaa ishii bakka biiffee ishii xiqqishuudha. Maalan keenya guutuudha keenya biiffee. Biiffee isaa guddaadha malee. Kun garuu biiffee ishii xiqqishuudha. Xiqqishuu akkanaa kana otoo ta'ee dasnaadhaan ayyuu keeyyaasuun akka malee guddaadha. Maaliyyuu wanta namaa buqqistaa? Kana biyya alaatti fidattee isaa shunkurtii kanaa fi anjuuzii kana isa gara olii kana. Lakki bunaa kaa'e qalamiin dibatiniiti. Inni akkasii kan olaanaa manni ishee nuti immoo irratti taa'ee. Fata. Mana xiqqishuu akkana kana yoo ijaarratan baay'ee ariifidha jechaadha. Cufi ishee. Cufi. Kunoo ishii isaaniidha qo'aama bijaamaa kaawwattee deemti. Ijoolleedhaan lolti. Wayi akkasiin ijoolleedhaan lolaa. Mataa immoo akkamitti hidhatteetan. Yoo dheertoo kiyyaa seetanii gabaabduudha ture. Burtee viidiyoo waraabaa jira viidiyoo keessa oolti. Itti. Kana kunoo ati mana kana. Wayyoo laalamee amma ishii fudhatte eessaa dhuftaa? Eessaa dhufta? Qoy ati na booda dhalattee maa akka itti fudhattee? Isaa akkana hin jenne qoy. Yeroo biyya Arabaa jirtu sana suudillee teesse. Suudii waggaa lama teesse tokko teesse. Tokko waan ta'e beeru toggaa meeqa teessee? Mare maarreen dubbattu muraa fuudhaa multeen taa'amma muraa lama gixxibitti gootee ol hin jenne. Oyaa dhugaa. Ani kana malee hin dhugotta. Akkana ka burtee manni kee dhugaa bareedduudha laal mana kee kanatti argisiisaara. Biree fiqiree si laalti.
dhugaa alamii mul'isaa namni beekumsa maarree hojii hojjechaa jirta waan ta'eef nyaata hojjechaa jirti akkasuma buna nu danfisti ilaalaa mee amma furdatti maakatti furdatteen ta'a silaa maal kophaa nyaatta mucaa tokkicha qabdi fataa zanaadha kaa'e jirtu nagaa keessan eerinka silaa qaatee irraafatti maal bilbila ishiin qabattee takka eessaa sinii fida eessaa tachiin kee burte tachi burteela haadha dhala guddisuu yaa wayyattee kuro tachii kana qabatti akkuma argita jechaadha kana maarreef mana akkana jiru fataa godhattee keessa jiraatte bilbila tachii kana yoo qabatte gaadha akkasii kaa akkuma argitan koomee marsi buttullee ijji gochaadha akkasii kaayee akkana fakkaatti obboleettiin keessa warrettan jiru ijoollee viidiyoo keessan oolan malee dhugaatii burtee nan hojjedhachaan turre viidiyoo yuutuubii nan hojjedhachaan turre ammaali mana keessa maali dhirsa keetiif dhala kee takkitti maleedha miiccuu kanuma maan akka keenyaarree horii walii gadi nooftu ati kotta inni attetteessa isaa fata sanatti katabaa keesseessa maarreen hojjetu immoo jaarsa keeti ati maal xaaxa qabda Amana keessa jirra. Amana keessa jirra. Na fakkaattu ijoo laalamee qo'amee fuula ishiin guddisaa na fakkaattu. Funyaan keenya immoo tokkuma majammaja. Funyaan makiin manurra ba'e. Isatti si bari qabdu dhiisi beessaa fiddaa miti. Waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa kinoo kanuma fakkaata. Yeroo gaarii qabaadhaa. Chaa'uun jettu burte hayyuun jennee noo.